Harka fuunee attamoltan kabajamtoota daawwattoota keenyaan biliseeranaati OBN stuudiyoo Finfinneerraa oduuwwan yeroo kanaaf jenneen isinitti hima. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kamiyyuu haaldurii tokko malee gamtaa Oromoof wal gargaaruun waliin hojjechuu qabnaa jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Jilli adda bilisummaa Oromoo tokkoomee pirezidaantii Lammaa wajjin waajjira isaaniitti mari'ateera. Caalaa Barakaa. Jilli abaa'oo tokkoomee kan hayyu duree abbaa nagaa jaarratiin hoogganamu haala imala fuula duraa irratti pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin waajjira isaaniitti mari'atan. Jijjiiramni biyyattii keessatti dhufee wareegama guddaa jaarraa tokkoo fi walakkaaniin isinis bu'aa qabsoo kanaati kan jedhan jilli kun qabsoo Oromoo sadarkaa kanaan ga'uu fi gahee pirezidaantii Lammaa fi jaalleewwan isaanii gumaachanii fi galata qabnas jedhan. Ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa wanni isin keessa dabartan hedduu guddaa hedduu ulfaataa waan ta'eef akka qabsaa'aa tokkottis akka dhaaba keessa jirru adda bilisummaa Oromoottis baga irraa haftan baga guyyaa kana waliin garre jechuun barbaada. Dandeettii nama keenya akka qabu sanaa walii quudhine paartiin illee injifannu boru ammootu namoota argiteenu bulchuu danda'an biyyaaf ta'uu danda'an inni isinitti boonneerra jechuudha. Jijjiiramni argamee Oromoo bira darbee biyyaa fi nuufis fala ta'ee biyyatti nu deebise ka jedhe jilli abaa'oo tokkoome tokko taanee dhamaatii uummata keenyaa galmaan ga'uu qabnas jedhan. Tokkummaadha. Tokkummaa kanarratti wal cinaa dhaabbachuun ammoo dirqamaa hojjenna nuti jaalala osoo hin tahin mootummas tahee ummatas tahee jaarmoota siyaasaa Oromoos tahee tokkummaan barbaachisa jennee itti amannaa. Biyya kana keessa jirra. Biyya kana keessa amma jirrutti immoo itti gaafatama lama qabna. Kan Oromoo qabsoo bara dheeraa. Lammata immoo biyya kana riifoormi gochuu kun responsibilitii kan mootummaa duwwaati jennee fudhannu. Kan walooti jennee fudhannaa. Jijjiiramni kun akka gabbatu tokkummaan hojjetuu fi tokkummaan jaarmiyaalee Oromoo murteessaa ta'us ni amanna jedhan. Tokkummaan jaarmoota jidduu barbaachisaa. Tokkummaan Oromoo jidduu barbaachisaa. Tokkummaan biyya kana keessa jidduu barbaachisaa. Intrastiin kenna waan amma isin godhaartan kanaa wajjin waliin faalleessuus itti fufiinsa kanaatu intrastii kenna. Intrastii kanatu intrastii uummata Oromooti. It's not tiimii keessaniitiif miti. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa paartileen siyaasa Oromoo humna walii taanee fedhii uummata keenyaaf akka hojjennu feena. Tooftaan qabsoo keenya gargar ta'us fedhiin keenya mirgaa fi walabummaa Oromoo fi kun ammoo adda nun baasus jedhan. Maqaa saba Oromootiin kan qabsaa'u hundiyyuu sabni kun akka inni walaboomu akka inni bilisummaa qabaatee mirga isaa biyya kana keessatti irruma caalaa argachuu danda'uu fi jenneeti waan amannuuf deemee itti galli keenyaa fi galmi qabsoo keenyaa garaagarummaa hin qabu jenneeti kayyaa waan ta'eef akka humna keenyaa tokkotti kan nuti ilaallu. Kaayyoon qabsoofneef akka milkaa'ee seerri wabii itti ufiinsaa qabu kan hunda hirmaachisu akka diriiru waliin hojjetuu qabnas jedhan. Yoo dirreen dimokiraasii eegalame bal'atee egereen Oromoo wabii argataa kana dhugoomsuuf paartileen siyaasa Oromoo wal dhageettiin waliin hojjechuutu falas jedhan. Seera dimokiraasiidhaan hundi keenyatti taphachuu dandeenya yoo mijate sana keessaati yaadi haaraan yaadi bishaataan yaadi biyya fayyadu dhufuu danda'a waan ta'eef sana wal gargaarree sirni kun akka duuban deebine akka hin fashaloofne akka wahiitu hin gufanne waan ammarra geenye kun sana tiksuun barbaachisaa natti fakkaata hunda keenyaafu. Oromoon waggaa dheeraa kan cabeef waan qaamni biroo gargar qoodeef qofa miti qoqqoodamuu fi karaa waan saaqneef kan jedhan pirezidaantii Lammaan qabsoon gatii guddaan as ga'e booddeetti deebi'u akka hin qabnes dhaaman. Gosa gandaa fi amantaan wal qooduun Oromoof qaanidha. Jaarmiyaan Oromoo kamiyyuu haalduree tokko malee gamtaa fi dantaa saba kanaaf tokkummaan hojjetu akka qaban waamichas dhiyeessan. Yaada kamii ol dhaabbileen siyaasaa Oromoo kamiyyuu tokkummaa Oromoodhaaf ajandaa adda duree isa jalqabaa godhee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha jedheetiin yaada. Yoo sun hin jiru ta'e faawundeeshiniin suni bu'uurri sun hin jiru taanaan waan nuti deebnuuf iyyuu gatiin qabu waan ta'eef isarratti wal gargaaranii hojjechuun hanga ammaatti hammi nuyi deebnee dhufnee tokkummaa saba Oromoo sadarkaa kanaan geessisnee jirra. Wanti kana adda baasuu danda'u diiguu danda'u dhufe diinummaadha kun Oromoodha jenneeti yaadna. Dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo fi Addi Bilisummaa Oromoo tokkoome gamtaa fi waliin hojjechuu fuulduraa irratti marii bal'aa taasisuu fi beellamatan.
Bulchiinsi magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhi pilaanii caaseffama magaalattii haarawaa kan waggaa 10f tajaajiluu hojiirra oolche. Magaalichatti qonnaan bultootaaf ragaan qabiyyee durii mirkaneessuu kennamee jira. Caalaa Barakaa. Magaalli Lagaxaafoo Lagadaadhi pilaanii caaseffama magaalaa haarawaa kan waggaa 10f hojiirra ooluu qopheeffatte. Pilaaniin magaalattii armaan dura lafa hektaara 4,000 hin caalle kan hammatu yoo ta'u inni amma gara hektaara 10,000tti ol guddisa. Kantiibaan magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhi aadde Habiibaa Siraaj pilaaniin kun pilaanii hoggansi ittiin hogganamee guddina hawaas dinagdee uummata magaalattii ittiin saffisiisu jedhan. Magaala miidhagduu jiraattotaaf hawwataa taate akka godhu akka hordofus kallattiin kan kaa'amu yoo ta'u gama biraatiin hawaasnis pilaanii kanaan hoogganamee magaala keenya magariisa miidhagduu fi jiraattota seetiif mijooftuu akka taate akka godhu ergaa koo gamanaan dabarsa. Daayrektar olaanaan Instituutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa Dr. Daadhii Wadaajoo pilaaniin magaalonni Oromiyaa ittiin hoogganaman sadarkaa guddina magaalonni amma irra gahan wajjin kan deemuu miti. Pilaaniin magaalaa Lagaxaafoof qophaa'e kun qonnaan bultoota naannoo magaalattii jiraatan hawaasa magaalaa fi ogeessota hirmaachisuun qophaa'e. Duudhaa fi aadaa Oromoo magaalichaa karaa deebisuun qophaa'es jedhan. Abbootiin gadaatis akka gahee keessatti fudhatanii fi keessaawwan iddoowwan seena qabeessa ta'anii fi iddoo aadaan seenan keenya irratti kabajamu adda baasuu wajjin gaheen isaanii olaanaa waan ta'eef isaan wajjiniinis mariin bal'aan taasifamee amma danda'amaa ta'een qooda fudhattoonni hunduu akka keessatti qooda fudhatan ta'ee pilaanii qophaa'edha. Magaalonni godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee yeroo hundaa'an pilaanii addaan hoogganamanii magaalaa Finfinnee irra filatamoo akka ta'aniif yaadameeti jedhan sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneeni Oromiyaa Dr. Girmaa Amantee. Pilaanichi karaa guutuun hojiirra ooluu qaba uummannis tumsa gochuu akka barbaachisu dhaaman. Finfinnee lammaffaa goona magaalota kana jedhameeti kan qoratame. Kana gochuudhaaf pilaanii magaalaa har'a isinitti kenname kana utuu waan tokko irraan sharafamiin hojiirra oolchuu qabdu. Kana malees qonnaan bultoota magaalicha keessa jiraataniif waraqaan ragaa qabiyyee manaa fi lafa isaanii mirkaneessuu kan kenname yoo ta'u fayyadamummaa qonnaan bultoota magaalicha keessaa qaban dabaluufi jedhan kantiibaan magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii aadde Habiibaan. Hojii geggeessaan ejensii bulchiinsaa fi maanijimentii lafa magaalaa Oromiyaa obbo Mitikuu Dheeressaa hojii qabiyyee durii magaalota keessatti mirkaneessuu waggaa tokko keessatti harka 70 oliin ga'uuf hojjenna jedhan. Yoo nu danda'ame waggoota tokkoon kana keessatti amma danda'ame persentii 75 keessa darbuu dandeenya jennee yaala. Qonnaan bultoonni qabiyyeen isaanii ragaa argates gammaduu isaanii himan. Kana malees waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii iddoowwan magaalicha keessaa maqaan isaanii geeddaramee ture maqaa ganamaatti deebisuun mana maree magaalichaan raggaasisuun hojiirra oolcheera. Somaaliyaatti jiraattonniif qaamoleen hooggansaa magaalaa Baayidawaa nageenya keenya mirkaneessuuf abbummaan hojjechaa jirra jedhan. Namoomsaa Dimaasuu dabalata qaba. Magaalaa Baayidawaa dhukaasnii fi waraanni erga irraa fagaatee bubbuleera. Magaalattiin laga guddaa keessa qaxxaamururraa moggaasa akka argattees maanguddoonni magaalattiin dubbatu. Baayidawaa jannaa yookaan Baayidawaa ishee jannata jedhamtees ture. Erga Alshabaab dhiigaan ishee faalee garuu qe'ee du'aa jedhamtees turte. Dargaggoo Muhammad Adam Muhammad Baayidawaa jiraata. Waggoota afuriinas jijjiirama dhufeen yaaddoo malee jiraachuuf akka carroomes dubbata. Yeroon dargaggoonni keenya Alshabaabiin gowwoomfamanis raawwateera jedha. Muhammad Adam Muhammad magaalada Baydhabo yaa kan noolo. Muhammad Aadan Muhammadan jedhama kan jiraatu magaalaa Baydhabo keessa jiraadha. Waa boqolkiiba 9 hata madii ana teemka ama deeday oo kale ama dhalinyarada la koro magaalada geek boqolkiiba 9 waa walbarashadii waa wada galeen waa jaamacada iskuulada iyo gooba dhinaca caafimaadkana ee walbadan iyo ku suurtagalay alhamdulillah rajaan anti kalena neen dhamaastira gara barumsaatti magaalaan kun hanga university shanitu jira magaalaa kana keessa waggaa afurin duratti university kun injiru timirtooti high school kan jedhama hanga sadiitu jira magaalaa kana keessa ijoolleen teenna jira yeroo waraanni jiru biyyana baqatanii biyya arabaa kana deemanii baharii kana gamatti qabatanii Itaaliyaa kana deemanii achi rakkoon nu mudataa jira amma immoo biyyi keenya nageenya isaa waan deebi'uu jiruu fi ijoolleen teenna deebi'aa jirti gara hospitaala sadii gurguddaatu jira tokkoffaan referral hospitaalidha kun ammoo maakalaawidha kan jedhu rakkoon biyyana turte guyyaa tokkoon guyyaa lamatti xumuramuu hin dandeettu garuu ammoo wanti nu akka waxaatootti nu argamaa jiru
akka gaariitti nu mul'ataa jiru maali nageenyi keenya suuta jedheetiin deebi'atan jiru. Baay'idawaan mul'ina ishee har'aan waan waggoota 20 oliif waraana keessummeessite siin fakkaattuun bulchaan magaalattii obbo Adan Ali Adan bu'aa bahii abdii kutachiisaa keessa lufnee tasgabbii keenya mirkaneessinee jedhaniin bu'uuraalee misoomaa hedduu guutamaa akka jiranis dubbataniiru. Runtii arrimaha bulshada may bu'aan qiibta oo waxbarashada bu'uuraalee misoomaa yoo jedhamu dursinee kan yaadnu mana barnootaa daandii fi tajaajila bishaanii fa'idha. Magaalaa keenya Baay'idawaatti dargaggoonni keenya harka 90 barumsa barataa jiru. Hospitaalota 2 fi buufataalee fayyaa qabna. Dawaa gahaa qabaachuu baannus jalqabbii gaariitu jira. Jireenya hawaasummaan ammoo ummanni keenya yaaddoo qaba ture. Amma garuu yaaddoon isaa fi ijaarsi gamoowwanii illee heddumataa jira. Qiibta oo caafimaadka boqolkiiba 80 horumarti. Dargaggoonni miseensummaa Alshabaab filatanii kan itti makamaa turan sababa hojii dhabdummaan babal'atee fi olaantummaan seeraa abbaa dhabuu isaan akka ta'e himamaam. Hasan Hussein Muhammad bulchiinsa mootummaa naannoo kibba lixa Somaaliyaatti ministeera nageenyaatiin olaantummaa shororkeessitootaa kuffisuuf raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi AMISOM wareega kaffalaniif kabaja addaa qabu. Obbo Hasan Hussein Muhammad akka himanitti hojii nageenyaa mirkaneessuu keessatti hirmaannaa dargaggootaaf iddoo guddaatu kennamee jira. Haan kale maqagna inshallah wal rajaynaa nagadaan dalchoo ka shaqaysadaan dalka nabadu horumar deeri dad badan oo shaqaale helina jira inshallah taala saasar rajayn dhamaantii in dalchoo nagadaan rajayn. Ijoolleen keenya dargaggoonni keenya garuun Al-Shabaabitti fudhatee sammuu isaanii qayyaree jara san wajjin jirti gariin ammoo nageenyi waan biyyaan hin jirree fi baqatanii biyyaan baa jiran. Amma ammoo erga yeroo nageenyi kun argameen boodatti biyyatti deebi'anii gariin hojjaa argatanii gariin ammoo masarata limaatii kana irratti tasamarra'anii hojjaa waan argataa jiran. Magaalaan kun akkasitti mul'atutti wanni isin argitan guyyaa har'aa kana waliin isin argaa ooltan martinu 80% yookaan 70% waxaatiidha. Waggaa afuriin boodatti hin jirtu wanni kun magaalaan kun oona ture amma ammoo akkuma isin argitanitti dalagaan deebi'aa jira. Waxaatonni magaalaa kana deebi'aa jiranii waan gaariitu nu mul'ataa jira. Biyyiin magaalaa Finfinnee keessa jiran hojii misoomaa fi tola ooltummaa hojjetamaa jiru irratti akka hirmaataniif itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa waamicha dhiyeessan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dureeyyii magaalattii wajjin hoteela Sharaatanitti mari'ateera. Girmaa Hundee. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee misoomaa fi hojii tola ooltummaa hojjetamaa jiru irratti dureeyyii magaalittii waliin mari'ateera. Marii kana irratti kan argaman itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa hooggansa haaromsaatiin hojii jajjaboon hojjetamaa jiranis ammas magaalli Finfinnee rakkoo hin hiikamne hedduu qabaachuu ishee ibsaniiru. Rakkoo magaalaa Finfinnee furuuf hojii mootummaan hojjechaa jiru cinaatti tumsa abbootii qabeenyaa barbaachisaadhaas jedhaniiru. Dureeyyiin magaalaa Finfinnee hojii misoomaa fi tola ooltummaa irratti hirmaachuu akka qabanis waamicha ደበርሰኔሩ ከዚህ በኋላ መንግስት ሁሉም ነገር ላይ እጁን እያስገባ እየሰራ እያለማ መሄድ አይችልም። ምክንያቱም የመንግስት አቅም ውስን ነውና ከተማ አስተዳደራችን kana booda mootummaa qofaan wantoota hundaa ofii hojjechuun misoomsaa deemuu hin danda'u. Sababni isaas humni mootummaa murtaawaadha. Bulchiinsi magaalattis rakkoolee isa quunnamaa jiran hubachuun haala abbootii qabeenyaa itti hirmaachisuu dandeenyu mijeessineerra. Abbootiin qabeenyaa nu waliin hojjechuu qabdu. Keessattuu misooma manneenii irratti akka hirmaattan isinan gaafadha. Hojii tola ooltummaa jalqabames akka itti fufu akka tumsitan waamicha isinii dhiyeessa. Hooggansi haaromsaa jijjiirama magaalittiif kutannoon hojjechaa akka jiru kan ibsan Injiinar Taakkalaan bulchiinsi magaalichaa dureeyyii karaa sirriitiin socho'aa jiran tajaajiluuf balballisaa banaa akka ta'es himaniiru. አሁን ሀገራችን መዲናችን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ያለውን መዋቅራዊ ለውጥ ከላይ እስከ ታች ለመምራት ከራሳቸው አልፈው amma magaalli keenya Finfinneen Itoophiyaan jijjiirama amma jiru hoogganuu kan ishii dandeessisu hooggansa haaromsaa dargaggoota ofii isaanii caalaa uummataaf yaadan uummataaf hojjetaniin gurmeessaa jirra. Hooggansi haaromsaa kun ammoo isiniin gargaaruuf tajaajiluuf qophiidha. Kanaafis balballi keenya banaadha. Dureeyyiin marii kanarratti hirmaatanis waamicha misoomaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee taasiseef fudhachuun deeggarsa barbaachisu hunda ni goonaa jedhaniiru. Haala amma jiru kanaan hanjammarame kun baay'ee waan gaarii jammarame kana cimsineetti fufnee deemuu qabna deetanii yaada. Ollaa keenya irratti naannoofnee ilaalu biyya keenya irratti naannoofnee ilaalu nu keessattuu abbaa biyyaati waan cofa to'annee nama hin qabne gargaaruu irratti cimnee deemuu qabna. Kana godhuun dirqama kenna. Kun nama gammachiisa hamilee namatti toora. Walumaa galatti waliigallee mootummaa wajjin hirmaannee rakkina biyya tanaa furuudhaaf fixaan baasuudhaaf
fedhii keenya. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti bara haaraa bara 2011 sababeeffachuun hojiin tola ooltummaa manneetii harka qalleeyyii suphuu barattoota 30,000 oliif meeshaa barnootaa guutuu fi hojiiwwan kan biroos hojjetamaa akka jiran ammoo hoogganaa biiroo aadaaf turizimii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gargaaraa Piroofeesaraa Nabiyyuu Baay'ee ibsaniiru. ጥላቻን መቀነስ ያለንን ማካፈል ይቅርታን ማባዛት በፍቅር መደመር የሚለውን ቀመር ይዘን አጫወትናቸው። kan qabnu hiruu dhiifama baay'isuu fi jaalala ida'amaa qabxii jiru qabannee artistoota atileetotaa fi qaamolee garaagaraa mariisuun hojii keessa galleerra. Artistoota mariisuunis manneen harka qalleeyyii suphuu hojjechaa jiru. Marii atileetotaa waliin gooneenis barattoota daftaraa fi peennaa bitachuu hin dandeenye barattoota 30,000 ta'anii fi meeshaa barnootaa guutuu fi waadaa galaniiru. Waltajjii marii kanarratti dureeyyiin 500 ol kan argaman yoo ta'u hojii tola ooltummaa jalqabamee itti fufsiisuuf birrii miliyoona 30 ol waadaa galaniiru. Oduuwwan kallattiin OBN irraa darbaa jiran kanneen hafan istuudiyoo Adaamaatti fufuuf Finfinnee irraa xumurreerra halkan nagaasaniif haa ta'u. Warreen istuudiyoo Finfinnee hunda galateeffachuun oduuwwan nu biratti hafan isinitti hima. Dureeyyii fi mootummaan qindoominaan yoo hojjetan warraaqsi diinagdee Oromoo rakkoo diinagdee dargaggoota Oromoo yeroo gabaabaatti ni furaa jedhan dureeyyiin magaalaa Shaashamannee. Warraaqsi diinagdee Oromoo kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuu akka qabus akeekkachiisaniiru. Muktaar Hajii gabaasa dabalataa qaba. Kayyoon ijoon warraaqsa diinagdee Oromoo qabeenya uumamaa fi humna namaa bal'aa naannicha keessatti argamutti fayyadamuudhaan rakkoo gama diinagdeetiin uummanni naannichaa qabu hundee irraa furuudha. Kanuma bu'uureffachuudhaan waggoottan lamaan darbanii as kaampaanonni qaama warraaqsichaa ta'an naannicha keessatti sochii diinagdee garaagaraa irratti bobba'uudhaaf haldureewwan barbaachisan xumurachaa jiru. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Shaashamanneetis warraaqsi diinagdee Oromoo kun qalbii isaanii harkisuu dubbatu. Qarshiin uummata mootummaa uummata isaati. Uummata ofii yoo qabateetiin jedhe diinagdeen illee guddachuu danda'a. Barumsa kennuudha, wal beeksisuudha. Isa wal beekaniitiin eenyummaa ofii beekanii wal qabatanii tokkoomaniitiin yoo jedhan diinagdeen kennallee akkuma qabsoo kana bakka gahaa jedha. Mootummaa fi abbootiin qabeenyaa qindoominaan warraaqsa kana keessatti qooda yoo fudhatan rakkoo diinagdee fi hojii dhabdummaa qeerroon Oromoo qabu hiikuu keessatti qooda olaanaa qabu jedhu abbootiin qabeenyaa kun. Qeerroon mana hin taane oolaa jira. Mana hin taane keessatti argamaa jira. Kuni wanni kun ta'eef maali yoo jenne bakka itti hojjetu waan itti hojjetu dandeettiin hin jira. Wanni isaa mijaa'ee waan hin jirreef wanni isaa mijaa'ee keessa seenee hojjechuu qabu waan hin jirreef hadha bakka hin taanedha oolaa jira. Kanaafuu gochuu kan qabnu uummanni biyya keessa jirus abbaan qabeenyaa mootummaan warroonni qabeenya qaban warra ala jiru lammii Oromoo ta'an marti yaada tokko ta'anii afaan tokkoon dubbatanii uummata keessattuu qeerroo hadhaa asiin nu baase kana dukkana keessaa nu baase kana cinaa dhaabachuu qaban. Tan abbootiin qabeenyaa hayyoonni keenya ka biyya keessa jiran hundumtu wal qabatanii akkuma diina keessaa ba'aa jiru kana qeerroo keenya nu cimsuu qaban. Haga humna keenyatiin qalbii tokkoon hojjetaarra nuyi kara keenyanii haga humna keenyatiin wanni nun gargaarreen hin jiru. Maaliif nama biraatu gargaaraa turre nama keenya dhiisti nama kaybaatu gargaaraa turre waan kana ta'eef gargaaruun nurra jira mootummaa waliin kaanee. Qeerroonis akkuma injifannoo siyaasaa argachuudhaaf qabsaa'aa turetti dinagdeedhaanis injifannoo dabalataa argachuudhaaf tokkummaadhaan sochii dinagdee keessa seenuu qabu jedhan. Sammuun qeerrootis haa ta'u sammuun lammii Oromoo jijjiiramuu qaba. Maal irratti jijjiiramuu qaba? Hin guddadhaa bakka kan biraa ga'e nangaa jedhee abdii godhateet abdii ofitti horateet deemuu qaba. Kana yoo taane hin dandeenya. Maaliif fakkeenya kaasuu dandeenya. Dheengadda warra ibidda hidhate warra boombii hidhate kutannoodhaan injifatee jira. Diinagdeen immoo boombii miti waraanaa miti nama ajjeesu. Kanaafuu kanarratti ofii qopheessee yoo hojjete nu martuu akka humna keenyaatiin cinaa yoo dhaabbanne wal cinaa yoo dhaabbanne yoo walii yaanne yeroo dheeraa nurraa fudhatu. Amma qeerroo keenya irra ka'eennu seerri kabajamee sabaa salphame illee kabajee waan ministeerri muummichaa jedhullee fudhate seera kabajee ammaan booda akka aananii ititee uummata ofii ammatee biyya ofii keessatti
sabaa salphamiillee qabatee dhugaa ofii irratti ammas cimuu qaba. Dura dursee ammoo seera eeguu qaba. Seerri kabajamuu qaba. Yoo san dhugaan uummata Oromoo illee lafa geetti. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Shaashamannee obbo Mi'eessaa Ilemaa gama isaaniitiin uummanni Oromoo hojii osoo hin tuffatin isa xiqqaa irraa hanga guddattis si'aayinaan keessatti hirmaatee hojjechuu qaba jedhan. Hojii isa xiqqaa irraa kaasee haga hojii isa guddaatti Oromoon ijaaramee hojjetuu qabaadha. Akka itti fayyadu. Hoggansi jijjiiramaa amma jiru hojii isa xiqqaa kan jennu hojii kophee qulqulleessuu, hojii xixiqqaa daldala xixiqqaa irraa kaasee hanga daldala alergeetti dargaggeessi keenya hanga hojjechuu danda'etti hanga qabsaa'etti hoggansa rafeennaa jiraates hanga dammaqsetti dargaggeessa caalaa namni fayyadamu hin jira jedhee yaadu. Bodhidhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoonaa Odaa Baas Integrated Transportiiti. Warraaqsa dinagdee Oromoo irraa hawaasa fayyadamaa gochuudhaaf bu'uurri isaa hawaasa bal'aa keessa ta'uu qaba jedhan. Hawaasni magaala tokko jiru maatiidhaan magaalaa ofii keessa jiru irratti achumatti hundaa'ee PLC adda addaa kaampaanii adda addaa sheer kaampaanii adda addaa uummachuudha waan qabu walitti fidee xiqqaa ta'uu danda'a calqabni keenya garuu achi babal'achaa deema hojichi innaa calqabu tokkoffaa nama ga'umsaan gaggeessutti ramaduudha achi keessatti wal amanuudha jedheera seera sirrii ta'e qabsiisuudha wanti hundumtuu seeraan hidhamuu qaba namni immoo namni kan gaggeessu leenjii ga'umsaa beekumsa barbaachisu qabaachuu qaba.